Erga duunee booda meeshaan lubbuu keenya hordofu hojjetameera. Qorattoonni erga duunee booda eessa deemna kan jedhu deebii qabatanii dhufaniiru. Erga duunee maaltu ta'a? Maaltu uumama? Eessa deemna kan jedhu gaaffii hunda keenyaati. Akka amantaawwan baay'eetti dhalli namaa gaafa du'u Waaqa biraa murtii erga fudhatee booda yookaan gara jannataa yookaan immoo gara Si'ool akka dhaqu amanama. Kana hundi keenya kan beeknudha. Qorattoonni garuu erga duunee booda eessa deemna kan jedhu deebii adda ta'e qabatanii dhufaniiru. Egaa yaada kanarra kan ga'anis meeshaawwan teekinooloojii ciccimoof qorannoo waggoota dheeraa boodadha. Anis har'a erga duunee lubbuun keenya eessa deemti kan jedhuu fi deebii qorattoonni argatan kanan isinii dhiyeessa. Du'i wanta hunda keenyaaf hin hafne seera uumamaati. Dooktaroonnis haga har'aatti namoonni yeroo malee akka hin duuneef yaalii isaanii gochaa turaniiru. Garuu lubbuu namaa tursuuf yaaluu malee du'i eessaa dhufe? Akkamittis lubbuu keenya nu dhabsiisa? Lubbuu waanumti jedhamtus maalidha? Jirti yoo jiraattis gaafa duunu eessa deemti kan jedhuuf homaa xiyyeeffannoo laatanii qorannoo godhanii hin beekan. Bara 2022 waggaa 3 irraa garuu doolaara miliyoona hedduu dhangalaasuun saayintistoota baay'ee kan hirmaachise qorannoon guddaan tokko gaggeeffameera. Qorannoo kanaaf ka'umsa kan ta'e bara 2016 biyya Kaanaadaatti namichi tokko deddeebi'ee dhukkuboonneef yaalamaa ture. Guyyaa tokkos akka carraa ta'e hospitaala keessatti lubbuun isaa darba. Dooktaroonnis eeganni du'e booda sochii sammuu isaatii hordofaa turan. Erga namichi du'es onneen isaa yoo dhaabbate iyyuu sammuun isaa yeroo muraasaaf sochiirra ture. Akka ibsa dooktorootaattis namni kun waan akka abjuu argaa ture jechuun dubbatan. Sana boodas qorattoonni baay'een erga duunee booda sammuun keenya keessatti maaltu uumama kan jedhuuf qorannoo adda addaa qabatanii dhufaniiru. Dhalli namaa erga du'e booda daqiiqaa 10 sammuun isaa hojii hin dhaabu. Kana jechuun namni tokko erga du'e akka du'e ni beeka. Kana duwwaa miti. Daqiiqota 10 sana keessatti guyyoota jireenya isaa keessatti gammade ni yaadata. Namoota jaallatu abjuu isaatiin arga. Daqiiqota 10 sana keessatti garuu wantoota gadhee tokkollee akka hin yaadne qorattoonni ni dubbatu. Kan inni yaadatu guyyoota itti gammade qofadha. Al tokko tokko yaada kana keessa taa'ee namni du'e imimmaan cobsuu danda'a. Daqiiqaa 10 booda garuu guutummaa guutuutti sammuun isaa hojii ni dhaaba. Egaa qorattoonni kun erga duunee booda sammuun keenya hin hojjeta yoo jedhan illee namummaa keenya keessa lubbuun bahu jira moo hin jiru? Yoo jiraates lubbuun keenya eessa deema kan jedhuuf garuu deebii hin qaban ture. Qorattoonni Ruusiyaa garuu dubbii kana qorachuu eegalan. Qorannoo kana kan jalqabanis bara 1971 kaaseedha. Yeroo sana magaalaa guddoo biyya Ruusiyaa Moskoo keessatti kan argamu giddugalli saayikoofiiziyooloojii yeroo duunu namummaa keenya keessaa wanti bahu akka jiruuf hin jirre adda baasuuf KGTV wajjin qorannoo guddaa gaggeessanii turan. Qorannoon kunis kan durfamaa ture Dr. Gorgoriyon yoo ta'u yeroo qorannoo sanas meeshaawwan ammayyaa bara sana turan hundumaa fayyadamaniiru. Meeshaawwan ammayyaa isaan fayyadamanis kaameraa ammayyaa, seensaroota elektiroomagneetii, leezer interferomeetirii fi teekinooloojii ammayyaa kan biraa fayyadamaniiru. Yeroo qorannoottis namicha du'uuf jiru tokko kutaa hirribaa keessa ciibsanii haga lubbuun isaa baatu eegan. Maarree lubbuun namichaa gaafa keessaa baatu meeshaa isaanii keessaa tokko sammuu namichaa keessaa humni guddaan akka ba'e galmeesse. Humni kunis yeroo dheeraaf kutaa sana keessa tureera. Qorannoon kun irra deddeebiin yoo gaggeeffamus deebiin maashinii kanaa wal fakkaataa ture. Dooktorichis sammuu namichaa keessaa kan ba'e lubbuu isaati jechuun dubbatee ture. Egaa qorannoon kun erga gaggeeffame waggoota dheeraa booda bara 2022 qorattoonni Ruusiyaa qorannoo isaanii haaraa ta'e qabatanii ba'aniiru. Qorannoo akkasii gaggeessuun kan beekaman qorattoonni ajaa'iba Ruusiyaa lubbuun gaafa nama keessaa baatu kan beekuu fi duukaa bu'uun kan hordofu meeshaa cimaa fi baay'ee nama ajaa'ibu qabatanii dhufaniiru. Maashiniin kunis CIS Spirit Identification Code jedhamuun waamama. Maashinii kana hojjechuuf waggoota dheeraa itti fudhateera. Dhaabbanni hojjetes Biilaarteek kan jedhamu yoo ta'u dhaabbatichis maashinicha hospitaala 50 fi namoota eeyyamamoo ta'an 2060 irratti yaalii gaggeesseera. Maashiniin kun lubbuu jennee kan waamnu wajjin haala nama ajaa'ibuun akka wal quunnamu godhama. Namoonnis gaafa du'an lubbuun keessaa baatee eessa akka deemtu duukaa bu'ee hordofe waan irra ga'es ni galmeessa. Egaa qorannoo kanaan odeeffannoo inni galmeesse guutummaa guutuutti wal fakkaatoo turan. Meeshaan kunis lubbuun namaa gaafa bahu humna sammuu namaa keessaa bahu hordofa. Maashinichi hojiirra osoo jiruu garuu lubbuu hordofuu kan danda'e daqiiqota muraasa qofa. Sababni isaa lubbuun namaa gaafa bahu saffisa inni ittiin adeemu yaaduun baay'ee waan ulfaatuuf. Ariitii itti lubbuun namaa adeemu kunis ariitii ifaa dachaa hedduu kan caalu ture. Gidduutti maashinichi dadhabee hojii kan dhaabe yoo ta'u irra deebiin maashinicha yoo kaasan garuu lubbuun namaa iddoo ga'umsa isaa kan godhate GZ114 Galaxy jedhamu irra ture. Qorattoonnis lubbuun namaa gara Galaxy kanaa maaliif deema kan jedhuuf deebii homaayyuu hin qaban. Baay'een namootas Galaxy kanarra maaltu jira? Maaf lubbuun erga baate achi deemti kan jedhuuf deebii homaayyuu hin arganne. Ammallee intarneetii irratti namoonni baay'inaan search kan godhan Galaxy kanadha. Egaa waan kana gara boodaa yeroon kan furu ta'a. Isinoo waa'ee qorannoo kanaa maal jettu? Yaada keessan koomentii jala naaf kaa'aa dubbifadha. Viidiyoowwan ajaa'ibsiisoo akkasiin qaqqabaniif chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina.